Neetwoorkii barbaaduu fi gaara hortee beektaa? Bakka gariitti neetwoorkiin lafa waan ta'eef nama bilbiluun gar malee rakkisa. Afgaanistaan ganda Palizakiitti jiraatonni rakkoo kan furuu fi furmaata argatan amanu. Kun ammoo waan isaaniillee qabdan kakiin hojjetuuf kaan yaaltanii nu beeksisuu dandeettan. Jarkeen saliidii yookiin jarkaana zayitii duwwaa ta'e kuttanii yoo bilbil keessa keettan neetwoorkii fooyya'aa argachuu dandeettanii jedhu. Yeroo ammaa kana nagaadha. Nutis akka gaarii jirra. Isin akkam jirtu? Nutis gaariidha. Galatoomaa. Asiin dura gaara sana ol baheen sa'aatii 3 yookiin 4 cabbii keessa taa'aa ture. Akkasumallee osoo maatiin koo dhukkubsatanii oduu isaanii argachuu hin danda'u ture. Garuu waggoota 3 darbaniif rakkoon kun furmaata argateera. Falli kuniin maaliif akka hojjetu saayintistoonni sirriitti mirkaneeffachuu hin dandeenye. Qorannoo dabalataatti nu barbaachisaa jedhu. Garuu bilbil pilaastikii keessa kaa'uun neetwoorkiin addaan akka hin kutamne gargaaruu danda'a jedhu. Amma immoo warri Afgaanistaan fal kan fayyadamuun tajaajila bilbilaa sirriitti argatu. Isa naannoo keessaniitti yoo neetwoorkiin isin rakkisee maal gootu? Fal keessan as jalaa nu beeksisa. Kaaniin ammoo fal kan yoo yaaltan nu beeksisuu hin dagatinaa. YouTube keenya subscribe godhaa, viidiyoo kanaallee waliif qoodaa.